Nudanku ganama kana nurraa haa cabu. Nagaa keenya kan booressus ganama kana haa cabu. Jechi yennus injiru wanta tunuu goote yaa Waaqayyo sammuu keenya gararraadha. Maqaa Kiristoos Yesuusin galanni siif haa ta'u. Ammas galata kenna galanni siif haa ta'u. Ammas galata kenna galanni siif haa ta'u. Garuu Waaqayyo jireenya keenya irraa waa caccabseera. Ulfinni siif haa ta'u. Noora galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Sagalee Waaqayyoo keessa koo keessa kaa'ee Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasee seenume nan dubbisaa. Boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasee seenume nan dubbisaa. Akka'edha. Bara Uziyaan mootichi du'e gooftichi teessoo dheeraa fi ol ka'aa irra taa'ee andaarri uffata isaa mana qulqullummaa guute nan arge. Suraafeelii isa garaadhaan dhaabbatan tokkoon isaanii koochoo 6 qabu turan. Koochoon lamaan fuula isaanii koochoon lamaan miila isaanii gombifamu ture. Golbobatu. Koochoon lamaan immoo ni balali'u turan. Lakkoofsa 3 walitti lallabanis qulqulluu Waaqayyo Gooftaa Maccaa guutummaa biyya lafaa ulfinni isaa guutuudha in jedhu turani. Lakkoofsa 4 sagalee walitti lallaban isaanis irraa kan ka'e hundeen buusaa balbalaa isaa hin socho'e. Aarris manicha qulqullummaa keessa hin guute. Lakkoofsa 5 irratti dubbachuu kanan barbaadu. Yommus ani Waaqayyo koo ani nama arrabni isaa xuraa'e namoota arrabni isaanii xuraa'e gidduu kanan jiraadha. Waanan ta'eef ijji koo Waaqayyo mootii Maccaa waan argeef nan bade jedheen nan iyye jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akka jedheen xiqqoo ishee dubbadha. Waaqayyo jabeessi amani ija hafuuraa si bana. Waan jiratan xiqqoo ishee dubbadha. Mee harka keessan wal qabadhaati jabeessi amani Waaqayyo ija hafuuraa si banaa waliin jedhame. Aloo namni afaan dubbate irratti tola beektu ta'e beekoo mala koo yoo namni afaan haasee irratti tola. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Iji hafuuraa siif hin banama. Kutaa kana gaafa laaltanii baay'ee kan isinitti tolu boqonnaa tokko kaastanii hanga boqonnaa 5 nama mul'anni isaa haguugame yookiin tarkaanfachuus lallabuus hojjechuus nama danda'u nama mul'anni isaa hidhame wayii argitu. Dubbachuus akka garaa isaatiitti hin danda'u, lallabuus akka garaa isaatiitti hin danda'u, hojjechuus akka garaa isaatiitti hin danda'u. Garuu wanti irra ciisee jira ture. Jireenya keenyatti uf deebinee gaafa ilaallu tarkaanfiis wanti nu dhoobu, hojjechuus wanti nu dhoobu, deemuus wanti nu dhoobu jira. Garuu Waaqayyo gaafa mannu gaafa inni nurra ciise nurraa xinqola'ee nu tarkaanfachuu dandeenya. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Istimee amiin jedhame. Tarkaanfachuu amma Isaayyaas xiqqoo ishee waa dubbadha. Hooziyaa kan jedhamu jireenya isaarra ciisaa ture jedha. Mul'ata siin argaa ilaaluu hin dandeenye. Boqonnaa tokkotti ilaaluu hin dandeenye. Boqonnaa lamatti ilaaluu hin dandeenye. Boqonnaa sadiitti. As deebinee ilaalla. Ija pheenxee taanee waggaa baay'ee ta'uu dandeenya. Hojjennee jijjiiramuu dhiisuu dandeenya. Barannee jijjiiramuu dhiisuu dandeenya. Baanee deemnee jijjiiramuu dandeenya. Dhiisuu dandeenya. Jireenya keenya waan haguugee jira. Abaarsa ta'uu danda'a, rakkina ta'uu danda'a, boo'icha ta'uu danda'a. Tarii barannee deemnee istaak wanti nu godhu jiraachuu danda'a. Guddannee jennees immoo wanti xiqqalee nurra kaa'u jiraachuu danda'a. Ganama kana Waaqa nurraa hin cabsa.
استميت مسا آمين جرامي تركان فنّي بولا غافا كانوا مجامنا كذا لو كأكسو بينا ما كبتو كيسا مال نقول هر كيسة مال قول نباسي لو كأكسو بينا ما كبتو كيسا هر كيسة مال قول نباسي مما سرك كيسا ولا كبت ناتي سباس هاي آمين سباس استمو يوني كتاو دندامي نمبر آمين نمبر كيسا نباسي داوت Alte bitani gaafa laaltani namni nama waan ta'eef tarkaanfachuu barbaada. Hojjechuus hin barbaada, deemuus hin barbaada. Namni akkamitti waa'ee dubbii hafuuraa yaadaa yookiin immoo addaan baasa. Tokko yoo dhoksaan Waaqayyoo isaa gale inni lammaffaan wanti isa aguuge yoo irraa ka'e inni sadaffaan karaa Waaqayyoo irra yoo deddeebi'e dhoksaa hafuuraa addaan baasee beeka. Bara kana waan baay'ee ergaa oolla. Sila dhaabatanii keessi nama waa dubbataa turan 5,000 siinii 1,000 siinii maal ta'e jechuun hin danda'amaa jedhan. Joo biraa dhaqne kana kenni siin jedhe wayni immoo charchii keessa deemne 10,000 fidi siin jedhe 1,000 kenni wayni immoo kaffalanii charchiis kan seenan jiru. Waaqayyo kana nurraa cabsu. Simeetumsa amiin jedhame nagargaara amiin jedhaa kaase namni waan keessa isaa keessa kaayoo godhe jijjiiramu maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf dhoksaan dubbii Waaqayyoo yoo nu galee Waaqayyo jafuuraa si baafan. Amma sarkanaa qabadhaa Waaqayyo jafuuraa si baafan waliin jedhame dabalaati. Stii nama noominaa jedhume isa kana dhoksaan Waaqayyoo yoo nu galee waa'ee Waaqayyoo baruu dandeenya. Namni akkamitti haguugama? Namni yookiin maaltu haguuga? Akkamitti haguugamee dhuuf qaba? Namni gaafa haguugamu hojjetee milkaa'uu hin danda'u. Adeemees keessaa bahuu hin danda'u. Lallabees humna isaatiin bahuus hin danda'u. Maaliif dhorkameera haguugameera. Kutaa kanatti deebitanii gaafa laaltan Isaayyaas nama mul'ataa ta'eetoo jiru hidhameera. Qabameera. Hatta garuu waan tokko isinitti maal jedha Waaqayyo qabaa keessaa si baasa. Istimee amiin jedhame. Istimee qabaa keessaan baay'ame qabaa keessaan ba'a. Bara baay'ee lakkoofne bara baay'ee deemne garuu hin hojjenna garuu hin deemna garuu hin achum baan keessa Waaqayyo garuu nama kana keessaa si baasa. Miina gargaara nan baay'ame nan ba'a. Namni waanuma dubbate bira ga'a. Jara tokkotu akkas nuun jedha ture naannaan dhaladheetti. Horii eegnaadhaan lafa horii eegnutti ati maal taata jenneetu ofirratti waa dubbannaadhaan. Ani paayileetiin taa'ee inni tokko ani paayileetiin taa'ee inni tokko immoo ani doktoraan ta'a bosoqqee cabsiitu waraanaa bosoqqeen beektu ta'a namoonni baadiyyaatti guddatan. Inni tokko immoo akkanuma taa'ee eenyutu natti maa isa doktora ta'etu natti maa. Sawwee sarraa yaaci daarii haal macaa kubbis waanuma jette waanuma tanabbaate bira geessi. Waaqayyo lafa si abjoote sanuma si ba'a. Simeetumsa amiin jedhame. Yeroo hundumaa waan hin taane yaadinaan namaan akkasan jedhan. Birrii gaarii yoo qopheessite bajaajiitti fidiin jedhan. Birrii gaarii yoo qopheessite pilaas gaarii pilaas Yesuus jedhiin jedhan. Birrii bajaajii yoo qopheessite immoo pilaas bajaajii pilaas Yesuus jedhiin jedhan. Sababiin isaa nuti waan jiru waa qopheessineera. Macaafni qulqulluu akkana macaafa moototaa isaa lammaffaarra baatanii afur gaafa laaltan afaan Ingiliffasaatti maal jedha beektu kaampaanii guddaatu jira. Oromiiffisaa immoo abbaa qabeenyaa ture yookiin immoo qabeenya birrii liqeeffatee daan kaffalle hin du'e. Garuu waa qabdi mana keessa waatu jira ture. Nuyi garuu naachuraali waaqa waan nu kennee jira. Garuu waan qabnu jennu namni akka keetti qabeessu hin jiru. Istimee jiiti amiin jedhame. Nama sarkanaa qabadhu jabeessiti ati qabeessa hime. Yuunikii ta'uu danda'amu ani qaba jedhame ani qaba. Qabna. Garuu waan qabu mana kiraa maalaan kaffalaa demoossi kooshii kanaa biiroo kanan jiraadhaa kanan kanuma jettee waan seetaan dhibuu maal jedhaa kanumaan jiraadhaa naman taatu asumatti haftaa achumatti haftaa Waaqayyo kana sirraa cabsu. Meena gargaarii amiin jedhame. Ameen. Himnatu namni waan facaase amma waan dubbatti argattaati. Nan guddate nan uma guddate birangaa nan birageessi. Hadda garuu asirraa hin dhangalaa. Istimee hojii jirtan waan amiin jedhame. Mee hadda waa hin cabadhame. Hadda waa hin caba.
amanat baay'ee dubbadhu amanaa xiqqoo wal faanaa somna Isaayyaas kun egaa ina guugee haxas waggaa 14 waggaa 5 waggaa 6 yookiin immoo bara mana gooftaa fudhadhee biyya sanatti gooftaa fudhadhee biyya Gujee dhufee jechuu dandeessuudha. Gujeetti dhuftan immoo dukkana keessa jiraachuu dandeessuudha. Haadha garuu mixila tokko isinitti maala. Innis na guugee abaarsos ta'uu danda'a. Dhageessanii rakkinas ta'uu danda'a. Yookiin immoo hojii seexanaas ta'uu danda'a. Dhukkubaas ta'uu danda'a. Waaqayyo mokkee har'a isa sirraa cabsee ija isaa afuuraa si banaa jedhe Waaqayyo. Memmas naa qabadhaa gaariidha. Harka qabeen jedhu harka naa qabadhu jabeesseeti. Qabe harka jabeessee harka qabu. Qabi. Inni si aguugee jedhin jabeessiti. Har'a jedhimme. Hamma jedhimme. Amma jedhimme. Sirraa cabaa jedhimme. Sirraa cabaa. Tibee namna manu aminaa jedhume. Hamma isheen jettu sun maal jedhu beektu macaafni qulqulluun addis nagar adargaallo. እሱ አሁን ይበቅላል hamma waan haaraan godhan numtu maal ta'u jira as ba'u jira amma waaqayyo waa'ee kee hojjechuu jalqaba iyya min jedhee fudhadhu hin jalqaba gaafa si jalqabu manaa jalqaba gaafa si jalqabu biiroo jalqaba gaafa si jalqabu biizinasii irraa jalqaba mee iyya min jedhi na gargaare ameen mee amma naa jalqabama jedhee amma naa jalqabama Murat haasofna maqaan waaqayyo eebbifamu kanaaf irraa coqqolaase waaqayyo irraa ajjeesi har'a gaas irraa diba Stitching siya minjad me? Amen. Baratis minjati konya churan des ojette sit omas makamil kau di suran des ita. Hata sakale wa kayo fek mil kau dan dei. Amen. Sina gargara amin jerame? Amen. Nam mil kau la ichi afura bana mufin barbacsa. Asan devia. Gaba tu kofta Jesus Kristus e ongela matos. Hiji bana mefira wanjiru matos digdami jalala si. Ongela matos digdami jaha kodator bakasa ti fupisa. Ayyaana maaxinoo yookiin ayyaana Faasigaa jennu sana Faasigaa jechuun darbee jechuudha. Kun gaafa dhiyaatu Yesuus Kiristoos bartoota walitti qabee bartoota 12 walitti qabeetu waa tokkotti hime. Amma ayyaana maaddii qopheessan ayyaana maxinoo kana qopheessanii gara maaddiitti dhufanii faana nyaachuu jalqabanii faana nyaachuu gaafa jalqabanii Yesuus Kiristoos fageessee waan arguuf itti manameefi waan jiruufi isin keessaa mee dabarsee kan na kennu jira jedhee. Anamo itu elkabani. Iudana cuma umarat kali set anare jetet tahe. Yesus goftar. Stime amin jerami. Makanu akayo kali bifa me ato. Nam adam bamne barasa kana kesa barawan tundum tubai kat. Barakana kesa nam adam bamne be ku ndande. Ugara le ay waldar baik makana susin namani kana jalan du. Uguma emotionally what ni jedhamu nani njiru baay'een jaaladha waan ta'eef jecha baay'een itti guddadhees waan ta'eef iddoo baay'een kanarraa fayyite kanarraa ta'e achuma jira garuu fayyinni hin jiru har'a garuu misirratti itti maala duraan dursinee ofirratti hojjechuu barbaachisaadha waa isinitti beelame baay'een dubbadha waan kanatti sababiin eebba kootii dura na baarsa waa'ee abaarsaa guyyaa 21 kadhadheen isiniin jedhe warra jirtan hoo jiraatan guyyaa 21 jilbeeffannee namicha tokko faana kadhannee achuma dubbiin jalqabamee isiniin jedhe ammas nuti ofii keenya gooftaa faana gaafa wal arguu jalqabnu gaafa waaqayyo faana haasa'uu jalqabnu manni keenya eebbifamuu jalqaba sin waan miti ati gaafa eebbifamtu immoo ollaan kee eebbifamuu jalqaba namni si baala deemu eebbifamuu jalqaba na dhageessaati jireen nuti duraan dursinee gooftaa faana wal arguu jalqabna malee biraan of tigisteen yookiin qeesiin harka sirraa kaa'uu miti homaa minum nagar jedhamu ati garuu gooftaa faana wal arge gaafa sana inni sirra ciise gaafa du'e mee waan isin agarsiisa muka qaltuu guddaa wayii fuudha qaltuu laala wayiin immoo laaftoo kaasaa laala Jam qulqulluu waa'ee laaftoo waa'ee kaasiyaasaa waa'ee laaftoo kaasaa ani garuu waan biraan dubbadhaa waa'ee isaa waa kennanii haasa'an otoo hin taane laaftoon diriiree guddata laaftoon gaafa guddatu jalaa garuu mukti wayiin kaati mukti kaatee laaftoon akka guddanne irra ciisa dhageessani gaafa ishiin guddatteetuma keessaa laaftoo urtee baateetu garagaltee ba'e ati kalee sana irratti guddatte turtee jettiin ittaasuuf jechaa haasaa jalqabdi tarii diinni si qabuu danda'a biyyi lafaa si qabuu danda'a milkaa'uu ibsuu dandeessaati har'a garuu misira tokkoon sitti waatu si haguugee ture waaqayyo kee isa si haguuge sirraan caasaa mee ammas kottu ergaan harka qabi jabeessiti inni si haguuge sirraa kaa'ee medhamaniti namni iyyuu tokko amiin haa jedhu mee ameen mee ammas waan isin ilaalchisa
jireenya hafuuraa bishina barbaachisa. Gaafa bilchaannee gaafa dhumdhumtuu nu qabu. Nagaduutti gaafa baatu siin qabu. Lallabatti gaafa baatu siin qabu. Biiroon gaafa keessullee mogosaa nagar fudhattee dha. Kulli keellee mogosi qaba jecha. Mikiraatu yoonaan nagar anteelaa yaalle. Waa tokkotu sirra jira jecha. Ayyaanni siruu kaaraannaan homtuu si ilaaluu hin danda'u. Abeet Yesuus amnaa isin nama waaqayyooti nama waaqayyooti. Haasa'uu jalqabu jechuudha. Waaqayyo waa'ee kee haasaa jalqabsiisa. Abin jedhamaniiti. Kanaaf waa nurraa cabuu qaba. Nurraa cabuu qaba. Nurraa cabuu qaba. Gaafa nurraa cabe jijjiiramnaan. Hojii kan ta'e rakkina kan ta'e nurraa cabuu qaba. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Simee cimsaa amiin jedhame. Galiinaan sa'aatii namaan fudhadhu. Amiin jedhame dabalaati. Waan isin ilaalchisa ammas. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 laalaa dhaqaati. Gaafa laaltani namoota waaqayyoo irraatti qalee kaa'ee isaan dhoksaa ture. Dhageessanii nugusas haa ta'u, mootiis haa ta'u, bulchaas haa ta'u, Heroodos suni ciqilee irra kaa'eetu nama kadhatu gadi qabaa ture. Achi keessa garuu intarnaat isheen itti kan banamee jira ture. Waldaan kiristaanaa garuu siyaa qara qootoo walirraan kunne hin kadhatu turaniyya. Waaqayyo garuu waaqarraa ka'ee waa'ee keetiif hin ciisu. Tarii akkasitti cufame ta'a malee boruun banamu. Karaa tokkoon cufame haadha malee ta'a karaa biraan babbanamee sii banamu. Sitimee amiin jedhime. Gootoo mammas natti dhufa ergaan harkaa fudhadhu. Garuu waa'ee timmiitiin dubbadhu ergaan harkaa fudhadhu. Har'a cufame malee jedhimee qabe ammas. Boruun cufamuu jedhimee. Harka qabatu ergaan sitti maa qabatu jabees har'a qabame malee jedhin dabalee. Boruun qabamuu jedhin. Namni nama nu amiinaa jedhame ameen. Har'a ta'e malee kan boruu caala. Ameen. Gargaartaa iyyaa amiin jedhin dabalee jedhe. Ameen. Kanaaf inni si haguugee ture mee qotamu urrii ilaala ganna. Urriin gaafa akkasitti waa usume karaatti deeman nama wallaalchisu waan biraa isa sun fudhadhaan waan lafarra jiru isinitti hima. Dukkana gaafate koota urrii mul'isa halkan dukkana laala. Dukkana gaafa laaltan karaa beektan sun isin wallaalchisu. Dukkana waan ta'eef bakka yoo baatirii qabaatte malee deemuu hin dandeessu. Har'a garuu misira wayii sitti baa. Namni jirtu dhaggeeffatu misiraan sitti baan inni si qabee garuu haadha siraa hiitu qola. Dukkana kan ta'e macaan makkaadha. Otuma nyaata nutti galgalaa'ee jedha. Kutaa nama 20 dubbisi. Maatiyus otuma maaddiirra jira nutti galgalaa'ee ture. Galgala jechuun abdii kutannaadha dhiphina cinqatiidha. Yesuus dabarfamee kennamuuf jira Yihuudaan gurguruuf jira. Dhaggeeffadhu dhiphina keessa jirta abdii kutteetta cinqi rakkina keessa jirta. Waaqayyo kenna cinqii sana keessaa sin baasaa. Goota harkamaa qabee beessi ol kaasii hin baata keessaa dhimmee hin baata keessa. Seetanni karaa kanaan kuma tokko kuma kudhan jedhamee haala ga'u keessaan baa jedhamee keessaan baa hin baata. Si qabullee danda'a naanna'uu dandeessa keessaa baata. Sina gargaarii amiin jedhamee Hooziyaa qabee hirra ciisee gaafa Hooziyaan conkola uumuu maaltu ta'e laata? Gaafa jireenyi kee jijjiiramee as baatu eenyutu si beeka laata? Akkamitti si ilaalu laata? Yesuus Kiristoos inni gooftaan. Sitimee na gargaara amiin jedhame? Hoziyaa kamoota boo'anaa yaa Isaayyaas ayi takaffataa jedhan macaa Qudduus. Takaffataa. Maal jammara laa arguu jalqabe jedhe. Nama addaan baasuu jalqabe. Ermiyaas gaaf tokko bee damee muka olaa uziin argame. Taayee nyaali nan arga jedhe. Abboo Waaqayyoo jessiifaa baanu. Sharaa duukaan kaattu waa gargar baaftee barta namni arga sirra kaa'u ija fuuraa siifaa baanu amiin jedhi jedhe. Ayin የመንፈሳዊ እይታ አፉሪ ቁልቁሉ ጋፈ ነማ በነገ ነምዲ ወበራበ ሻላ ባራቲ ሲያብኝ ደበይታ አሱ ሲትገነ ለከቲ ጋር ተቶ አዲ ፈማሲንጋ ፈደማ ብሪን ከሰ ይራሞ ጀቢሳና ጋር አገሱይ መንፈሳዊ እይታ ፉራ ነብቸቱ ማጀ ደቤቱይ Bagera wala kana tetti bakkata bulija kama buyaja kama shumburanya anne tigrai tongela la labatu re ara tu garu mana kirawan ka fallu channa kam ara tu garu biro ke saminda kuma shanyande kumni sha transport tau kanan tau yende irega bazne buz lage sanu yiti bar misra wini silitima jirendo barbado wa bayo dukade
Jijjiiramu barbaadde waaqa duukaa deemi. Nama tokko barbaadde waaqa duukaa deemi. Waaqayyo baasira ture sana sirraa cabsa. Bakka akka gubbaadhaa gaafa ka'e namni bakka kaa jalan taa'u. Akka jedhee dhufa gubbaadhaa. Akka jedhee sirraa cabsa jedhama. Gawlaa booraa jira sirraa caba. Akka biyya beesha masaa kan jabeessi sirraa caba jedhee sirraa caba. Nana argaa bitti dhufeeraadha. Stiyyaamin jedhe dabalee jira. Waan argaa namicha kamisii uffatee gubaayee keessa deemuun argaa. Abiddi sirra immoo hin jijjiiramta sirraa caban jedha amin jedhe dabalee jira. Maali Oosiyaa sirraa cabaa. Guyyaa jaatama bulii jaatama ta'uu wangeela lallabnu waaqayyo akkasumaan jedhee ata ga'uun bulti. Waaqayyo jarreen illee bakkeedhaa si kaasee silaachisa. Gisee tokko sitti lallaban namni dhaga'uu bultee yoo jiraatte sin danda'a galgala tokko yookiin torbee tokko si nyaachisa harka baasee nama booda baasuu dadhabeessa. Yesus gooftaadha. Mee amin jedhaa mee dabalaati. Otoo Yesus kamnuu ijoollee gabuun bulu. Otoo Yesus kamnuu harka nama bira namnu. Macaafni akkana inni keessita malee maal hin taane. Inni keeffatu. Yesus gooftaadha. Amma waldaanis waa'ee mana kanaa hin boonyaa nuu bitee nuu maaloo birrii qabnu waaqayyo qaada xumure. Atis teessoo abbaa barbaadachiifne malee xumureera waaqayyo. Mee amantaadhaan xumurameera dhamee xumurameera. Nooraadiyaa. Mitire kes imnatu kira wae bema sarkana kabada wae ke rawata mira eda mira wala anganu wae numande wae yo kanachu wae yo fana demo kana barbati sakale bonu baka go ask kenya ko ilala meru karmi funan terane masa keessa demte mane masita ontunjuru ati garuu akkaawuntii irraa birrii hin qabdu. Ameerikaadhaa bira nama gaarii birrii si erguu qabu. Garuu waa qabatu. Sila waan dubbadhamee amma dhugaa. Garuu mana dubartii sun ollarra deemtee maal jettaa turte? Waa'ee amantaan isinitti maalaan dhaggeeffadhaa. Ollarra deemtee maal iqaasaa jalaa yookiin okkotee duwwaa eeggifadhu dhageereen. Maaliif jedhe beektu yuunivarsiitaa seersaay. Maali? Ollaa warra birrii liqii gaafatte bira dhageeti maal godhu iqaa duwwaa eeggifadhu jedheen. Namoonni maraatuudhaan maqaa baasuuf hin oolu. Rakkattuudhaas hin jedhan. Har'a si rakkisuun waaqayyo boru hojii hojjechuuf. Har'a si dhibbisuun waaqayyo boru hojii hojjechuuf. Har'a waaqayyo akkasii gochuu waa hojjechuuf. Tarii kakuu qabdaadha. Tarii waaqayyo asiin jedheena. Sagalee tokko baay'ee hin daaran. Ati sanyii fira kootiiti. Sanyii Abrahaam. Sanyii Yaaqoob. Kunnoo biyya fagoon si fide. Jedheen amman harka koosa mirgaas irratti sagalee koosa mirgaas irratti ol qabut sinniisu. Maal inni kun dhoksaansaa waaqummaa koo amman sirratti mul'isuun si biraa dhabu. Zabe kanya garaalee maaliif dhiphattu si? Garuu ilmi namaa chaalenjii godhee akka hin baaneef wanti nama qabe jira. Sana cabsuuf immoo akka bakka akka ammaa sin hin jedhe kadhannaan nu barbaachisa. Waaqo sinaa barbaada. Sinaa gargaaru waaqayyo. Simee amin jiraame. Tigrayin ture jedhe isaan isinitti hima. Ji'a baay'ee ture kai baay'inaan jennaan. Yeroo tokko haadholiin gaafa abbaan manaa mul'atu waaqarraa fidee isinitti himu mul'ata seexanaatiin jedhiinaa isin hin jedheedhaan isee tokko. Isini namichatu isas dubbadheeraa asitti wancitti maal godhaa hin tsallawtu halkan tsallaa bule ameen umatsallau sa'aatii jaaf deeqaa 16 biyya Ameerikaa deemtadhaan seexan halkan. Hundumtu lili jedhan biyya alaa deemu paaspoortiin jira maal jira itti mee maatii walitti qabeet hundumatti geggeessee kaadhaa eessadhaan Ameerikaan deemu. Ganama sa'aatii jaaf deeqaa 16 edaa seexanni gadaamii keessa wanti keessa buusuudhaati. Dhageessanii nu garuu yaada keenya dambaafne tokko karaadhaatti deemaa dhufeeti geetuu jedhuun itti dhufeeti namoonni naannaa hin jirtu itti dhufeeti akka jedheen eessa dhaqxuu namni eessatti gaggeessan isin waan dhageenye galgala carqii dheeraa lafa hireera maal hireera obbolootaa kenneera Ameerikaa deemuuf maali sa'aatii jaaf daqiiqaa 16tti makiinaan dhufee isa fudhatee deemu. Dhageessanii waliin itti maal nu garuu waa gargar baafnee beeku. Egaa ani akkatti gaggeessu kadhadheen gaggeessa gaafa harkarra kaanii kadhatan seexan iyyuu jalqabe. Eessa geessitan gadaamii buusuu fi eessaan turte waa addaan biraama. Namichi garuu dimsii dhaga'ee bulii 60 guyyaa 60 hadhooftuu tufte mucaan koo wangeelaa fi
waaqayyo bakkeetti si baasee si beelessa waaqayyo dhageessee qad waliin dhayi waaqayyo sodaatu barakee jiraatu malee si gataa waaqayyo beeka naa qabiyyee meesha asin geessi biraa faaree jedhimee dabalee stime nagargara nabiraan nafu jedhame inni mitti kadhina jalaan jigu jedhame namna mano mina jedhume amen iriyaa si gatu danda firi si gatu danda eenyu si gatu danda inni garuu nama gatu amen stee abi jedhe amen chaaliya chaalako yesus gateetti keena baate ayee bifamu harka namaa cabee okkule Farfannaa baataa tokko beektaadha. Gateettiin inni nu baate sun ejoo Yesuus biraan gafe. Simee akkanaa qaba jabeessa amma sin jaaladha isin hin jaaladha amma akkanaa qaba jabeessa. Yesuus hin gatu dhibee dabali. Yesuus hin gatu. Hin gatu. Maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Achi ka'ee dhufee ni jedhe. Dhufee mana kireeffadhe. Seetti beera waan natti dhufeef hin beeku. Mana kireeffadhee ni jedhe. Mana namaa bulee. Mana namaa bulee asii mana qabaa namichi wayi qabeenya qabadee asii qabeenya qabadee saamisi wayitti kireeffee kennaan ishee ammistiin jedhan jedhee birri bara sanaati achumaan bulee jedhe buleen bahii nama wayitti dabalee akkasittan achi dhufee san jedhana kottu menuu galateeffattanii tokko namamee chumaan ganama balbala saaqee naan ka'u jedhe musliimni dhukeetii hamsaa kiiloo daachisee birri dhibba shan qabatee natti dhufeera Yesuus gooftaadha. Balbala banee naan gadi ka'u dhukeetti baatanii jiru bar Yesuus hin jennaan isin indaa itara maata allaas calliqoo as gaddidoo kan jedhee kan na fide isaa hin callaqamee nyaan jedhee fidee lafaan dha'e waaqayyo waa'ee keetti waan qopheessu hin beektu istimee amin jedhee dabalee jira waaqayyoon qopheessa hin callaqamina waaqayyo jira istimee masal kanaa qabadhaa waaqayyo jira jedhame asan deebi'a gaafa ijji hafuuraa namaa banamu maaltu ta'a tokko irra kaadheen dubbadha yeroo qabnu waan ta'eef ijji hafuuraa gaafa namaa banamu maaltu ta'a waaqayyo faan aasaa jalqabnu ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር እንጀምራለን ለጌሰን ጋፋ waaqayyo በርገድ ጋፋ ጎዱ ገድ ቡነ ኤሰን ጅራይ ኤሰን ጅራ ማል ከኤሰን ጅራይ macaafa tokko እንግዲህ ዮሐንስ boqonnaa tokko lakkoofsa 47 bichaa yuunikii godheen ishee fudhadha sini 43 kaasaa waayinaa ture ilaala Yesuus akka Israa'el keessa nama soban baannetti dhufuuf jira amma Naatnaa'elii fi Yesuus taasii jalqaba gadi ba'ee eessatti na beeksisaa jedheen otoo Filiippoos hin arginu beekaa gaafa rakkannis nu beeka namichatti hin dhugaa dhaqee dhugaa utuma dhuguuti qeesiin takka warra qeesonni keenya kun amma ta'an kuni qeesiin itti dhufanatti bakka qeesiin akka ka'u jedhee gaafatti dhufu araqee fudhee kiisii keessa gadi kaa'e gaafa lafaa qabu surreensa bishaan duwwaa namichi ofitti fincaa'e moojoo eessatti nu beeka nu arga lafa oollu waan hojjennu beeka waaqayyo na dhageessanii walitti lafa oollu beeka rakkina rakkattu waaqayyoon beeku otoo waaqayyoon beekne wasitti dhufu Hakkamantaadhaan ciftu barbaada waaqayyo sana keessaa gaafa si baasu. Amantee gaafa keessaa baatu barbaada waaqayyo. Kanaaf eessatti na beektannaani otoo Filiippoos hin argine achi beeka ture jedhee. Nu beeka waaqayyo. Isaayyaasis maal godhe beektuyi kutaa nama irratti dubbachuu barbaade lakkoofsa 5 toon dubbisee natti tole. Lakkoofsa 5 ja'a 5. Ja'a 5 maal jedhe beektuu? Yommus ani waaqayyo ka ani nama arrabni isaa Isaayyaas jaasha yommus ani waaqayyo ka yommus wayyoo ka ani nama arrabni isaa xuraa'e lala lakka namichi warra xuraa'aa keessa jira lafa jiru argee dalagata wayyoo ka የት ነበር ነምንሜ ዋስሪት ሞመቶ ወላልተኝ ዋቀዮ ከሰደደኒ እደ ዱበተሜ ቦዴ እደ ዋራወተሜ አሃ ኤኬሌቱና ከነቴ ትሬንደ እግዚአብሔር ተናግሮ ነበር አይ ከቆያ በኋላ እስቲ ነው ፊት ለባሜ እደ ደርቤ ቦዴ ዋ ያደኑኝ ነምጭ ኩን
wayyoo warra xuraan keessan jiraayi jedheen dhimne maal jedhe beektui wayyoo nama arrabni isaa xuraaye namoota arrabni isaanii xuraaye gidduu kanan jiraatu waanan ta'eef shimmata duree fudhee lallabe laala ijji koo waaqayyo mootummaa waanan argeef nan bade jedheen nan bade kaleessa warra xuraan nuyi waan tokko illee itti maatu jireenyi gooftaa faana deemnee sanbatee maamara sanbatee dhabu tokko jira qeesii faana guddadde qeesii jira yesuun koo tokko qeesii ganama gada qeesiin koo tokko lukti isaanii citaadha ijoolleen hin beeku qani maaramii fi qani gabreelii farda harkiseen faana deematu amma gara gooftaa deemaniiru isaanii na sanbatee kan jedhamu isaantu na barsiise sanbateedhaa hin deemnaadhaa naan jedhu qani maaramiin akka sabbaatiidhaa hin deemu maamara warra baasu bira deema qani gabreeliin deema ani daabboo dhumanya daabboo fa'a marmaree kiisii keessa gaarii gala isaan ufaanan baree faaman deema bakka nyaacha waan ta'eef farda harkiseen deema lukti isaanii citaa waan ta'eef eessuma goote jechaadha sanbatee bichaa taanaa jechaadha torbeedhaan hin deemnan dhumnaa jechaadha garuu jijjiiramni jiru yoo barannee sachuma jirra yoo hojjannee sachuma jirra yoo nagannee sachuma jijjiiramni jiru jechaadha lafa kaman jiraa yoo bilaale namichi kun yeetin waan lakka warra xuraan keessan jiraaye lakka waaqa warra basaa xarabuufi jijjiiramuu kan dadhabneef haala jirruuf lafa jirru keessa waan jirru addaan baafnee waan hin beekneef deemnee keessaa boo dadhabneef mee waa ilaala ammas daa'imamee ijoollee hundi keenya daa'ima qabname daa'imamee ganaa daaddee lafaa kaatu ilaala ana akkaataa furri waaqayyoo sagalee naa galaalasu naa harkaa fudhadhaa ergaan isinitti maadha mukiina warri duuka hirtanii ilaa daa'iman daganaa lafaa kaatu mee ilaala innaa lafaa kaatu kufaa gaafa dhaabbattu garuu jabaattee dhaabatti daa'imni deemsa jalqabdi askaanee waan nu qabutu jira jechaadha otoo jabaannee adeemsa keenyaaf cheenii keenya gooftaa faana jabeeffannee jarris nu qaban isaanin nu qaban tarkaanfatteetuma deemna jechaadha lafa seenutti immoo saksasii ta'aa deemna jechaadha maaliif tilliquu sa'uu yeetti seetan inni guddaan nu wajjin jira waan ta'eef isti warri jirtan waan namiin jiraame dabalaati kanaaf aasaa jalqabna waaqa faana amma Isaayyaasis aasaa jalqabe namni iji isaa banameef waaqa faana aasaa jalqaba isa kam aasaa jalqaba inni lammaffaan immoo waaqayyo samii irratti bana gaafa kadhatu samii banaa keessa ilaalaa deema inni kunis jedhamee farfataan ayyaana inni kunis ingaama Waaqni jennaa maaltu isaa bidaa waaqni bichaa naa jedhu banaa gaafa deemnu banaa gaafa achi deemnu banaa maali waan nurraa dheera kaa hijji keenya kun banameera waaqa hojjesin yaa banu istimeera gargaara amiin jedhame dadhabdanii fixeera jaasadii ilaallu Isaayyaasuma jaasadi sadi maal jedhu beektuu amma ganamicha argaa jira kunnoo amma waan isinitti seexanaatu ergaa himaa jira amma walitti qabamaniiru kadhataa jiru hundumtuu jedha ilaa ro'oota eedada jala gadi bu'an hin argaa jiru hafuura re'ee hin argine nu macaafa keessatti hafuura waa'ee oolaa beekna malee Yesuus gooftaa isin warra jirtan duwwaan warra nafanii jirtan duwwaan keessa naa agarsiisaa mee gooftaa kan argadhaa galateeffadhaa beek ilaa eedada jala gadi bu'ee hin argaa maqaa Yesuus hin cabe hafuura re'ee jedhee mucaan hin cabe dhageessanii waaddaan baafnee beekna jechaadha maal arga beektu ergamoonni Suraabeel Quraabeel qulqulluu gaafa maalan ta'e nan arge namicha beekaleessa iji isaa qabameetu nan arge beekottaa Phalxilimoos maal jedhe nan arge jedhe nan arge kaleessa waan arguun jalqabne nan arge jedhe baay'ee kan isin dhiqu kutaa sana gaafa dubbiftamme baadhaa koottaa deeme gooftaa duukaa namoota baay'ee deemaa ture maaloo ilma daawit na bira itti darbeen booddee hiyyi isaa gooftaa gurra gooftaa gaafa galu
Darbera. Bakka inni sibira darbera dhanii. Dhagaa fidaa'e. Dhageessanii Waaqayyo isinii haa banu. Waaqo samaa isinirratti haa banu. Istimee amin jedhini amin jedhime aamen. Fixeera. Lala hin bana Waaqayyo. Gaafa hojjettus banaatti deemtu. Maqaan isaa kan eebbifamaa ta'u. Inni dhumaan immoo gara isa caalutti deemu. የሚበልጥ ሱባ ከነራተን ገረጭ አሉት ለገሰኔ ከሌ ሰዋት ነው ቀበ አሞ ገረ ዋንጫ አሉት ደም ዋንጫ ኢላላ ነጋ ከሰኒ ነጋዳ ሰዓቲ መቀምና ፊቴራ ነው Saatija gara sakaan mul'ata boqonnaa 21 gaafa laaltani waa'ee musurroo kaasiyaasa Yohaannis achittis eddechisaa banamee fi maal jedhe beektu too namni naa dubbise datti tole fixeeraam baay'ee isinitti hin dheeressu. Mul'ata raayii namni qabate hin jiru 21 lakkoofsumtu tokko lama. Kana booddees ani bantii waaqaa aaraadhaaf lafa aaraa nan arge. Kana booddees ani bantii waaqaa aaraadhaaf lafa aaraa nan arge. Bantiiwwan waaqaa inni durii lafti inni duriis darbaniiru. Galaannis deebi'ee hin argamu. Yerusaalem mandarri qulqullittiin ishiin aaraan Waaqayyo biraa bantii waaqaa keessaa akka misirroo dhirsa ishiitiif kuulamtee qophooftee otoo gadi buutu nan arge. Ilaala misirroo amma hijjiba nameefiire waan caalu ilaalaa amma mee jireenya keessanitti kan tolu fixeera Sirin jaaladha fixeera. Jireenyi namaatti kan tolu gaafa nagaddanii yookiin gaafa maal gootan moo gaafa Waaqayyo waaqessanii keessa asham jedhe isinitti tola. Toon gaafa isin gaafadha. Namni kan boqotu yookiin ilaala biyyi lafaa kun bu'aa bayii. Bu'aa bayii ishee dhumaan guutu. Argeera nama biizinasii hojjedha waan ta'eef waan baay'ee argeera. Biriis argeera waan hunda argeera. Biyyi lafaa waan guutu. Jireenyi gooftaa faana. Dhageessanii itti maal? Biraadee boggaadha dhageessaa. Jireenyi gooftaa faana taanaan namni hundumtuu saksasii ta'a. Yaala Kiristoos yoo ta'e lama. Istimee amiin jedhame. Gaaf kam hirkaataa irif biyyatee kan boqotu bee Yaaqoob maal jedhe dhagaarra boraafatee beektaayi. Ergamoota Waaqayyoo too gadi bu'an wal ba'uuf jedhamu dhagaarra ciisaa. Dhagaadha jireenyi dhagaa. Nan argee jedha namichi ergamoonni Waaqayyoo ilmi Waaqayyoo gubbaarra jira nan argee. Har'a Waaqayyo siif haa bane. Beekanaa qabu jabeessite amma biteera. Jabeessi harkanaa qabu. Omaa akkatti hin taa'in harka qabadhaa. Ergaan isinitti hima. Inni kun geessu qabadhu harka. Jabeessi harkanaa qabadhu. Warri qabde Waaqoo si haa eebbisu. Warri hin qabne immoo si haa baaru. Naan hin jedheenidha. Isin hin jaalladha. Isinis qabi jabeessi ergaa itti himta waan ta'eef. Nama lamaan argaadha warra hin qabne. Ila jireenyi Kiristoos yalan ta'uu jedhame malaati. Mee namni tokko waan aminaa jedhu malee. Yaala Kiristoos dhiyootee. Fakkaan fixeera. Himti isinii banamnaan garuu gammachuu qeesii tasgaraa ekelee addaan baaftanii beektu. Gammee jettanii addaan baaftanii beektu. Tasfayee jettanii addaan baaftanii beektu. Har'a garuu inni keessaa hijji hafuuraa siif haa banamu. Istimee amiin jedhame. Oziyaa kabootaa bwala የኢሳያስን ተከፈታኝ ህጅ ሳበረኔ ህጅ በነሜ ፊ ማል ጀደ ቤቱይ ለኮሰ ለመን ዱብሴ ፊታ ማል ጀደ ቤቱይ ናነርገ ኩኖ ኩራቤል ሱራፌል ኦኬን ናናኒ ጅሩ ጀ ቡርሳው ወይና እናሰና ማርሴል ላይ ገሩ ባየነ መስራት ሳይ እንድ ማለት ጋር ዋይቦቱማ ዋቀዮ ወይገሞቶ ዋቀዮ ኢላላይ ነው ላላ ከኩቦ ፋስ ላላ ከኩዋራ ስላላ kakuna mo wae misiro fulate kasia sara kakummo fammo kuno kubaba seti tina nani jiru kalesa kanar kundelleni harra garuna nerge yo man irga wangel labid wangeli sebi
Na dhaggeeffadhu fixeeraa nama gaafa baatu yookiin gaafa ciiftu galgala waa arguu jalqaba. Istimee amiin jedhini amiin jedhee malee ta'e amiin. Innatu. Gooftaan isin haa eebbisu. Amanuu gaafa amanan inni keessa namaa banama. Waaqoo ija isin yaabatu. Ija fuuraa isin yaabatu. Galateeffannaa dhaabannee waaqayyoodhaan. In kadhanna.